karaa dheeraan deemaa galmi koo fagoodha kaayyoo jabaan qabaa abjuun koos guddaadha gaafa kaayyoof baatu qoreen ni baay'ata waa alaawaa manaa hundumtuu qormaata ani garuu kutadhee jalqabeera deemsaa qoree waraanamaa dhukkuba koo obsaa ilaali ija koo sodaa tokkoon qabu humni nama kamuu tasumaanan dhaabu humni nama kamuu tasumaanan dhaabu galma koo ga'uudhaaf adeemsitti fufaa barri baraan darbee dukkanni ni ifa kaayyoo kiyyaaf jedhee nan ta'a waanan ta'uu duuta sareef jedhee mormi koo naanna'u waca gandee ammoo gurri koo dhaga'u waca gandee ammoo gurri koo dhaga'u jedha gootichi jeneraal marroo marii sabaa nuuf jiraadhu qaalii koo oromoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuunee akkam jirtu? Bishaan kan argaa jirtu bahara Abbayyaa sanatti fakkaati narra bokkaa roobee magaalaan Naqamtee kana fakkaatti. Warri sobda magaalaa Naqamtee minettan immoo maal jechuudha? Akka akkas hin jenne kana fakkaatti la magaalaan Naqamtee har'a. Bishaan Abbayyaa sanatti fakkaati bokkaa roobee. Indaafuu maashaallah jedha.